Mijuel, Mijuken, Barinaga, Barabari Naga, Alawari Naga, Warafori Naga, Eri Naga, Eji Naga, Ala Dalchi Naga, Ala Kurmi Naga, Ala Wari Naga, Lord Nagaya, Kawaki Naga Nugu, Ulan Naga, Ole Bulla Naga, Wakirobe Ala Tambaragu, Lendo Mergede Okolegu, Naga Waki Nugu, Or Nagaya, Katisaule Nagaya, Tisaule Naga, Elemagadi Naga, Tisa Nagaya Paniga, Nageni Olega, Mijai, Karam Mijai, Tana Mijai, Yoya harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show nageenya badhaadha. Sagantaan qaanqee show kan turban kanaa qabadhee gama keessan dhufeera. Sagantaa qaanqee show keessatti akkuma aadeffadhe qaanqee show maatii qabsaa'otaaf qabsaa'ota bilisummaa Oromoo duraanii bakka isaan jiran hunda gola isaan keessa jiran keessaa barbaannee gama keessan fidu har'as keessummaa addaan isiniif qaba. Keessummaan koo har'aa waraana bilisummaa Oromoo dirree ba'aa dirree dhiyaa bakka hedduu ture. Isumarraa dhageessu. Maqaan isaa Obbo Biraanuu Girmayee Fayyisatti. Obbo Biraanuun bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarse. Bu'aa ba'ii isaarraas haga xumuraatti yoo dhaggeeffattan yoo waan waliin turtan waan guddoo irraa barattu. Sababiin qabsaa'ota bilisummaa Oromoo duriif maatii qabsaa'otaa barbaannee gama keessan finnu qabsoon bilisummaa Oromoo eessaa kaate eessa geesse nama bakka ka'ee beekutu bakka dhaqummoo baraa jira Oromoon gaafa dubbatu. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo qabsoo kana keessatti aarsolee gurguddoo kaffalanii qabsoo kana dadhabanii beela'anii asiin ga'an biyyoota addunyaa irratti faca'anii jiran hamma dandeenye bakka isaan jiran gola isaan keessatti dhokatan keessaa barbaannee gama keessan fiduun dalagaa keenya. Kana irratti immoo gargaarsi keessanis barbaachisaadha. Maarree har'a Obbo Biraanuu isiniif qabadheen dhufe Obbo Biraanuu irraa waan baay'ee barattu muuziqaa ce'umsaa kana booda Obbo Biraanuutti isin dabarsa. Almakiya falmata biya gota tujejebe Abe lal bobo Abo lal bobo Wara tota biya kombili suma kenya fla pele sani tape Waya lal bobo Abo lal bobo Nisani barakota kenya Bilisumata nisani barakota kenya Kilo warega makapsabi Bilisumata nisani barakota kenya Bilisumata nisani barakota kenya Kilo warega makapsa kenya Wanti barabaran baratabi Yakora sasantum tanifi Akalammin ko beekum sanjamma ke garuruma jalan bane ya wabo bela kenya finimma metani kufni kenya ma bisintiba mirkana mumma kenya nusarbitani yodu konne ma bisintiba ya wabo igni gulgulun dangala e magala finfinne walakan oda bigilche inango Argum dirana walinu Seri bagada adunya pulch Ya wabo Ya wabo Kalaysa khuwa turtani Ya wabo Sabba kaysanin Walpunam Bayalan kattani Saban walpunam Galanni kan waka Abdadu sabba kaya wabo Ittifu fi kabsoota Saban wale kunnamu Galanni kan waka Abdadu kairo kaya yawamu Ittifu fi kabsoota Almakiya falmata biya Gota tujejjebe Abbe lal wabo Abo lal wabo Obbo Biraanuu afeerraa qaanqee show si godhe simattee asitti argamuu keetiif hedduun si galateeffadha baga nagaan dhufte. Asis galatooma na barbaadde bakka jiru na agartee na waamtee dirbuuna gochuu keetii fi guddaa galatoomii siin jedha si maatii keetii waliin si maqaa turumuutiin. Hayyee Obbo Biraanuu seenaa kee qabsaa'ota si waliin turan irraa waan baay'ee nagee nama yeroo dheeraa qabsoo kana keessa turedha. Qaanqeen show anis Habtaamuun Lamuu
kabajaaf ulfina guddaa sii qabna aarsaa oromummaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti goote irratti nu biratti ulfina guddaa qabda. Mee obbo Biraanuun Girmaa'ee gabaabsinee namni yoo daawwattoonni qaanqee shoo yoo na gaafatan eenyudha jennaan? Anigaa Biraanuu Girmaa'ee Faayisaati. Qabsaa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo dheeraa turedha. Lafti nuti dhaadhilee dhimma Wallaggaati. Dhimma Wallaggaa keessaa immoo naannoo amma gaasiyaan an beeku yeroo biyya warra sun biyyaa bahanii. Ani akkana jechuu barbaade egaa sakaanitti funa booda. Obbo Biraanuu Girmaa'ee qabsoo adda bilisummaa Oromootti waamicha qabsoo keessaa godhamu simatee gara qabsootti kan makame bara meeqa keessa? Yeroo egaa akka dogoggoreen beekuu 1986 gara dhumaatti itti fakkaata 85 gara dhumaatti ifama 85 gara dhumaatti kan inni qabsoo adda bilisummaa Oromootti dabalame jechuudha. Dirree dhiyaatti. Marsaa meeqaffaa baratte leenjii waraanaa? Marsaa kurnaffaa. Marsaa kurnaffaa. Obbo Biraanuu Girmaa'ee abbaa ijoollee deema? Ani abbaa ijoollee afurin jedhama egaa tokko bee jira abbaa ijoollee sadii kan maka waliin jira. Amma kan jiraattu biyya Ameerikaati. Eeyyee. Saagaraa biyya biraa keessaa Koloraadoo jechuu deemtan Koloraadoo. Maatii abbaa ijoollee afuriitii sadii wajjin jiraatta. Baga Waaqayyoon asiin si ga'e lubbuun kee jiraate. Amiin galatuma jiru. Marsaa kurnaffaa jechuun baroota 1985 fagoo dudduubatti yoo deebine ilaalle bara dheeraadha. Mee amma gara qabsoo dhumattan si deebisa. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa keessa turte. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa kan turte amma qabsaa'ota yeroo sana si wajjin baratan kan lubbuun jiran eenyuufaa yaadatta? Ani dhugaa qabsootii ammoo marsaa kurnaffaa waliin jilleennifamnee waliin qabsoorratti dhabne keessaa kanan yeroo kan jiru jedhee lubbuun maqaan lakkaa'u beekur ijoolleen kun kaan na biraa wareegamaniiru warri beekur warreen tokko mana keenya gaafa biyyaa bahe wajjin biyyaa baane ijoollee nama sadiin beekaa ijoollee kana maqaan siidhaa tokko Tafarii Asaffaa jedhama tokko Maalii Kateebu jedhama. Isaan kana wajjin marfammaa yeroo tokkicha biyyaa baane mana keessa ollaadha. Yeroo tokkicha biyyaas baane yeroo tokkicha leenjifamnee baane ijoolleen kun irraa lubbuun jiru warri kaan garuu nu biraa wareegamaniiru. Mee garuma qabsoo sanaatti si deddeebisa Obbo Biraanuu qabsoo ergii leenjifamtee 1985 dhumarra leenjifamtee baate marsaa kurnaffaa lolli jalqaba irratti hirmaatte hin yaadatta? Baay'ee yaadadha akka gaariitti malee roba ajaa'ibsaati waan ajaa'ibaatu gaariitti lola an jalqaba gaafanii dirree leenjisaatii bahee qawween hin qabadhe iyyuu inni foortinii jedhamu jechuudha. Inni foortinii dheeraa sana? Eeyyee inni foortinii sana. Inni foortinii qabadheetanii bobba jechuudha nama qalloo nama humnallee hin qabne baay'ee leenjisii baay'ee humna irraa fixee ture. Abbaan sagilii kootii Lammaa jedhama. Lammaa jechuun maqaan isaa maqaan koodii Burjullee jedhama jettee Burjulleetti jennaan. Yeruma bobbaanuu naannoo beekii keessa naannoo ga'oo qeebbeetti bobba'an jechuudha. Otoo achirraa deemaa jirru naan wargargii kun waan jedhuun karaa nutti xaxee maanni haxee hidhee nu eegee naannoo buraa gubbaatti jechuudha. Achitti yoo tokko dura ta'e. Waan si dhibbuuf ijoolleen tokko ijoollee garaa asoosaa ijoollee wallootii nama lama isaanii saayidii tokko immoo irraanfadhee maqaan isaa ijoollee kana wanni tokko seenne lola tokko seenne jechuudha. Tun jaarmiyaan keenya abbaan sagalii kootii Burjulleedha Lammaa Burjulleetti jenne egaa Lammaadha. Lola waliin seennee yeroo lolli jalqabu kana mucaan tokko nu biraa fiigu jechuudha maqaan mucaa kanaa yaadadhu. Mucaan gaafa nu biraa fiigu saayidii kuni qabee ciibsee irra taa'eetu dhukaase jechuudha. Ani yaadu keessaa. Yeroo sana yeroo gurbaan afaan gosa godhee dhiifama godhee nama booddee mucaa kana eessatti fi jedheetu mucaa saayidii kun saayidii walloon kun qabee mucaa kana ciibsee irra taa'ee itti dhukaase jechuudha taa'ee. Ani immoo isa bira dhaabbadhee isa bira dhaabbadhee lolaa ture sana booda saayidii kun maallaan jedhaa biraan gurbaan dhaabbadheetti dhukaasaa jiraati. Ati bakka gogaanaa godinaa jedhe jechuudha. Isa kana yaada jalqabaatu kun egaa jalqabaatu kun. Yeroo sana immoo namni kaambiin isaatti bahee kaambiin isa baay'ee
baay'ee qormaata hedduu qabaa waan midhaan qoramtootuma jiruutu lubuutiin qormaata keessa galtaa humnaan qabdu akkuma bobbaatiin akkuma tichi keessa baateen immoo qormaatuma sii kennuuf immoo bobbaa dheeraas bobbaataa kan baatee darbuu qabda waan ta'eef jecha gurbaa kana wajjin kana argachuuf hin jedhe beektee gara jalqaba koo jechuudha. Hayyee sun egaa lola keessa kan jalqabaa ta'u mee lolli immoo amma kun kan jalqabaati lolli baay'ee cimaa ilkaan ciniinnattanii keessa dabartan kan yeroo hundumaan irraanfanne lolumarraan si eegala mee kamtu ture? Isa gaasiin maneegan eeguman tole jedhee qabsoo adda bilisummaa Oromoo seeneetii kaasee waan barnootaaf yeroo lama qofa kaan beetti deebi'e alatti loluma adda bilisummaa Oromoo keessa jiraatu dirree waraanaa jiraachuudha. Inni lolli hamaan ati mudattee keessa si qaxxaamure maali yoo jettee lola ji'a isaallee gaafa lola Baabboo Gambeel yookaan Shimaltokkee jedhamu Shimaltokkee guyyaa gaafa sanaa faranjii laaboo jiru jechuudha. Naannoon sun naannoo 77 dargiin walloo 77 baay'ee gogiinsi tamaatii isaan buqqisanii fideechi buqqisee achi qubachee tokko jira kiisaa jedhama akkasuma Baabboo Gambeel ta'e kiisaa dhabeette. Faranjii sana boojuudhaa fi faranjii sana annee achirraa qabachuudhaa fi lola lollee achirraa tiisa faranjii kana lamaan eega boodinii booda hamma gaafa dhummee eenchii gadda barruutu jechuudha eenchii baadiyyaa jechuun bosona keenya jira. Hamma gaafa sanaatti garuu ani muraasatu filame gaafa faranjiin kun booji'amte jettu gaafa faranjii kana boojinee naannoo Daabbosii fi dhaatii gidduutti gaafa gallu amma gaa jaarmiyaa namoota ciccimaa waan kana baasuu danda'an humna dura jechuudha umurii kana gaafa filanii hojiin kun dirqama ta'uu sana gaa hakiima hojii kennu hojjedhaa isaan kana keessaa filanii waraana filanii isaan keessatti immoo hakiima isaanii godhanii jechuudha. Egaa ammalaan hakiima kana faranjii kana baasuuf immoo dirqeetuuf yoo ragamuu qabda. Faranjiin bu'aa seenii qabdu immoo waan biraatu hin taane addunyaatti dhageettii qabsoo keessatti dhageettii godhachuuf akkasii jechuudha sun dhageettii dargiini waraanni karaa dhiyaa hin jiru nama waliin qabu isa jedhu qofa qabaa waan badee jedhee qofa qabaa waayyuu amanaa jiru nama inni namu shaabiyaadhaa fi wayyaanee kanaa jechuudha. Achirraa jara kana fuunee deemuudhaa fi achi keessatti filamee anillee warra fuuldura deemu humna dura isa jedhamu kana fuuldura bu'een deemee hamma deemu isaatti garuu haa ta'u galta waaqayyootii lolli biratiin ta'e lola gaafa Baabboo Gambeel isaan booji'uudhaaf lolli sun ta'e baay'ee lola hamaa tokko ture haa ta'u garuu namni nurraa wareegame jiru namni nurraa madaa jira malee jechuudha tokko. Inni kan biraan gaafa ifoona goroonii sitti eersitti fakkaata. Inni kan biraan immoo lola hamaa nuyi lollee lola karaa kamiin baana karaa kamtuu baasa jedhu nuyi lolle keessatti anillee faca'ee badee booda dhumarratti lama taanee baane keessaa inni kun gara dhumaraatti gaasa kana booda siibsuu danda'a jechuudha. Inni arge lola hamaa arge lola gaafa sana boojii jechuudha. Haa ta'u sana itti deebina maaliif warra si wajjin qabsaa'aa turan akka obbo Haaruun Idris fa'aa Kamaal Qalbeessaa fa'aa yommuun si gaafadhu warroota qabsaa'aa turan keessaa kan akka addaatti natti himan ergii faca'insa sana boodas dirree ba'aa qabsoo barbaada dhattee achitti makamtee achis waraana keessa biyya Sumaalee isa deemtee naan jiranii gara sanatti hin deebina garuma qabsoottan si deddeebisa haalli qabsoon rakkoon qabsoon yeroo sana keessa dabartan waan hedduutu jira. Mee isa ammaa qabsoo ammaa kana wajjin wal cinaa qabne ilaaluuf akka ta'u rakkinni guddaan amma kan lolaarraa dubbannee rakkoo guddaan yeroo sana ilkaan ciinattanii keessa dabartan maal fa'aa ture akka waraanaatti? Gaaffii gaarii na gaafatte kana gaaffii baay'ee gaariidha. Qabsoo tokko itti seentu akka rakkoon si mudatus akka beellis eebuunis du'us rakkoo hundi si mudatu isaanis sitti hin dhaabbachuu jechuudha. Ammallee immoo dhaaba tokko itti laatu kan hogganoota yookaan warra akka hogganoota olaanaa kana ilaaltee waan qabsoo sun waan akkasitti ana ilaaltee sun ta'in ofii keetti muticha roobuu ilaaltee sinidha gaafa siyaasa bilisummaa Oromootti waa baratu jechuudha. Yeroo sana yeroo 91 fudhanna gaa 91 gadi fudhanna walumaa galatti si barbaade gabaabsee jettee 91 gaditti Haftaamuun eenyu Biraanuun eenyu
Kamaal eenyu Aaron eenyu hundi keenya iyyuu kaayyoo qabnu uummaticha Oromooti waan ta'eef lakki haftaama nacha dura du'aate dura nuyi waliin jechaa turre. Beekte kaayyoo biraa qabnu biraachuudha. Kaayyoo nuti hin qabnu kaayyoo gaafa leenjifamnee gaafa siyaasa bilisummaa Oromoo barannee fixannee baanu gaafa waadaa seennu anasi wareegamaa lafeen jaalleewwan na waraanu yoon kanarraa maqisa jechuufi utuu nan jiru haftaamatti illee wal qabu jaalleewwan kanaa tokko. Waan si ajaa'ibu keessaa gaaffii gaarii kana gaafate keessaati rakkoon adda bilisummaa Oromoo mudate maquun faaraa miti. Rakkoon mudate adda bilisummaa Oromoodha. Rakkoon miseensa adda bilisummaa Oromoo hubate waan akka 89 gadhumaatti wanta nurra ga'e ana akkanam tokkotti nurra ga'e obsan keessa dabarsinee seenuu barbaada kana gadi fageessee jechuudha. Kun egaa tolaan miti jechuudha. 1989 gadhumaatti jaalalleen coolataa kana wajjiniin ji'a 3 guutuu yookaan immoo baatii 3 guutuu otoo midhaan hin argin baala midhaanii maasii akka fakkaatu argini duriidhaa fi foon bineensaatiin keenya jechuudha. Baatii 3 guutuu jaalallee coolataa kanaa fi kumsaa tarfaamaa jechuudha. Yeroo sana ajajaan keenya Boroo Dheeressaati. Gaafa dargiin ispellee ijaaree ofiis duukaa gargaaree mootummaa Sudaanii hanga Damaazaniin ga'utu hamma Damaazaniin ga'u gochuun dikoora geedee gaafas karaa geezaniin karaa kurmutiin karaa kobriitiin lola guddaa banee baqataan wachirraa qabnus wanti nu duuba keessatti kuusaa qabnus gaafa nu balleessee jedhe jaallanni keessa gargaarama fadhuwaa jira rabbina isaa maaru qabsooma ofirratti hirkannoo ta'e yeroo ammaa jechuudha wanti nu qabe qabsoo ofirratti hirkannoo ta'e duubi keenya dukkanaadhe dubri keenya dukkanaa jedhe waan nu ofirratti wanti nu abdanu hin jirre walumaa gala ofirratti hirkannoo qofa. Dhaaba kana barbaada na baasa isa kana na baasatu hin jedhin namni ofirratti hirkannoon inni ammaa jedhamu kana yoo kana hin dandeenye jettanii qawwee keenya lafa nuu kaatii waan dandeenye isin geggeessinaa jedha jechuudha. Jaalalli keessa gada. Yeroon sun egaa yeroo itti mooqa kubbaa tokko ganama kaatee liqimsitee mormoo sa'aatii irratti argatta jechuudha sun. Maali? Sa'aatii darbu guutuutti argannaa jechuudha beektee. Yeroo inni akka jedhu kana gaa'ii maal ture beektaa? Namni tokko waan si dhibu namni yeroo sanaa namni qabsooma isaa qofatti malee waa'een isaa achiin deebi'ee yookaan kana yaada waan tokko illee yeroo jechuudha achiin sana booda eenyu namni addunyaa keessaa qabee lafa kaayee biyyatti galu eenyu namni qabee lafa kaayee sudaatti deebi'u. Jedhee namuu kana hin jenne achi gaafa namni callis jedhu warri kaan warri dadhabanii jiru warri haaraan warri dadhabanii qabee lafa kaa'anii jiru isaan kana egaa maqaa isaanii qabuu danda'uu hin beeku nama 100 immoo fileetu jaalalli keessa garaa lafa dhugaa jira. Nama 100 filee borootti ijaaree achi keessaa keenya isaanii anaa fi dhufuura baaqaatii dhufuura baaqaalee irraa warageenii jira dhugaa jira. Jaarsa kanaa jedhe jaalalli keessa gadaa leencoo lataa ija uummata Oromoo waan ta'eef dargiin waan kana qabachuudhaaf hedduu waraana hedduu bobbaaftee jirti amma kumaandootu jaarsi kun yoo loltanii ofirraa baasuu baattan yookaan isa basoo dandan isa ajjeesaman jedhee jechuudha. Iddoo harka diinaa bu'u. Akkana akka diinaan bu'u. Yoo kuma rabbi amaanaa jedhee nutti jechuudha. Ani irraan fudhu kana. Keessa gadaa jechuudha. Achii booda hin deemne akka tasaayyuu nuyi takkaayyuu waan muudamne kun egaa naannoo akkasii qulqulleessa 99 jechuudha beektee. Lola asoosaa sana dura. Lola asoosaan dura mareessa noo ganaadha lola asoosaa ganaadha bara ganaadha ganaa eegamu achi kee turre kun amma fakkeenyaaf gareen tokko gara gideetti gadi kutee gareen tokko gara kurumuutti gadi kutee gareen tokko gara beegeetti ol kutee warra beegee kute keessaa tokko nu jechuudha. Egaa inni fuudhee maali gaafatan fuudhee bajaalee jechuudha. Jeelee achi utuu waan hin mudanne waan si dhibu guyyaa gaafa sanaati
namticha gaafa jaale daawwatu summii dhumanii obboleessi namicha sana summiidha obboleessi gaafa sana summi sana wajjaa daawwatiin ittiin jaalatu fagaatee gara jaalatu ittiin gate suni gaafas qabame jechuudha. Gaafa sana tu deemuu qabne jechuudha. Maaliif ol hin baanu inni dhimma isaa booyyee jeefachuu dhufee qabame jechuudha argine. Nama sadee kutummoo yeroo bira. Nama ollaa tokko, nama gadi tokko. Nama isa beekutummoo jiraachuu. Achirratti egaa jaarsi kun fuunee waan sirbu jaalle daawwatu jaalle leencoo kan ammarraa yeroo quraan faana quraan wajjin baatee deemu. Quraan faanata. Har'a garuu namni akka biraatti mataa gaadhiif mana bosonaa biyya biraa keessatti isin beekte. Yeroo isaallee waa dunkaana dhaabuu fuudhan yookaan laastika dunkaana malee qabnaan laastika illee fuudhan ana tafataadha. Akka tasaa immoo namni naannoo abbootii keetiin tokko ol ba'aa beektan sigaaraa tokko bitanii fidan jechuudha waan yaadu keessaa sigaaraa bitanii fidan sigaaraa naalaa gaafa jaalallee kun lakkeedha. Yeroo kun jaalallee lamaan lakki wanna jaalleewwan gahee irraa alatti ani kophaatti wanta hin qabu. Gaamshaa si tuuxaa si wajjin tuuxa. Jedhe jechuudha. Yeroo sana ilaaligaa gaamshaa sin tuuxaan isinii waliin tuuxan hin jedhe jaarsi kun beektee yeroo sana hin galle beektaa garuu waan sirbi wanti waliin jennu achi keessatti hin miti. Bineensi maati bineensilee nuuduu didee waan tokko waan sirbi bineensilee nuuduu didee obbufaa jedhamu tokko jira nama ganda biratti kamaas nu dee kan fakkaata addaanidha baay'ee addaanidha. Boruun kunis nuuqaa jedhanis baay'ee boruun egaa jira keenyaanis baay'ee nama xiyyaafannoo ta'uudha. Tashooma saree tokko nama xiyyaafannoo ta'uudha. Amma isaan kanaa waliin bineensilee nuuduu didee laaga bineensi biyya abbaa keenya kan wal jala yaatu kan nuuduu didee gaafa rakkoo muuzi qaba. Waan kun wallaallee burii qonnee gaafa nu burii qonnu jaarsi kun dhufee nu wajjin burii boolla keessaa haadha. Jaalallee taara. Achi egaa kana jennu guyyaa ta'u ganama lafaa kaa'ee ganama barii nama 9 ta'anii boruun kun of ijaaratee nama 9 ta'anii bobbaan dhaatii gubbaatti diillaa gubbaatti jechuudha diillaa gubbaatti gaa bobbaan bineensa 16 bineensa bofarraa jalqabii jawwee irra kaasi bineensi 16 jisni jechuudha. Waan akka bofaa jawwee fa'aa allaattii. Itti lakkaa yeroo magaalaa itti lakkaa wanti keessa hin jiru waraabessa qofa waraabessa wangoo qofa. Kanaara allaattiin dabalatee jechuun wanta dhaate gubbaatu bineensa 16 jechuudha. Ajjeesanii achirraa kottaa jedhanii reedoon waan jechuudha. Gaafa gabbuun uummanne bakka rabbiin funuun qofa. Bakka rabbii du'amu. Tarfaa kun isaan maal jedhe jeetta. Leencoo maaliin bineensa Oromiyaa dhumteetti bineensa Oromiyaa dhumte kan akkamitti ilaaltu ijoollee dhawwee jechuudha. Golf keessa beekte. Seenaani amma gaanuti sumaa boolu wanni bineensa kana hin qallee kaan hin qallee warra saatos toofis hin laanne fudhannee achitti jinuwaarii 19 asoosaan rukutamee asoosaan gaafa guyyaa lama rukutame bar asoosaan lolli jalqabe gaafa guyyaa lama gaafa lolli sun jalqabe nuti achi keessa irraa jechuudha. Achitti jinuwaarii 89 jinuwaarii lammaffaa dhaatii walakkaatti ayyaaneffamee alaabaa kan hojjennee nunnuu egaa utuu achi gubbaa jirru otoo magaa waan gara biyyaatti ol baanu waan hin qabneef bishaan daannee bishaan tokko biyya kee yoo beektu hin beeku firaanchitiiru. Firaanchitiin kun hirsaa marga. Ati morguma bareedaatti irra deemte garuu inni bishaani jallisaa achi gadi fudhata jechuudha. Kana nama 9 filanii immoo nama 9 filanii tokko achi keessaas hin waana. Ani bu'aan daagaa beeku jechuudha. Gama maa'oo gaarbaa ceene. Gaarbaa ceenee achi boqqolloo boloqqee kana bitannee boqqolloo suwaa bitannee as deebinee jinuwaarii gaafa guyyaa lama alaabaa fannifnee bosona Oromiyaa keessatti jechuudha. Achirratti jaaleen sanuu ta'ee alaabaa amma adduna keessatti bosona Oromiyaa keessatti fannifnee jinuwaarii yookaan immoo ayyaaneffanne kana waggaa har'aa immoo kan uummanni Oromoo irraa qooda fudhatu kan biyya Oromiyaa keessatti dhaabbannee ayyaaneffannummaa godhuu jedheetu nuuf ibsanuu godha jechuudha. Achi gubbaatti gaa kolleellee waan aadaa Oromoo keessumaa qabamee utuu guyyaa 3-4 bulanii magaalaa Toosaa gadii magaalaa isa rukutamtee jechuudha. Egaa jaarsi kun bishaan Firaancitii jedhamu kana jira gaa
bishaan furaacitii kan achi ceessuudhaaf inni beeka namni daakaa beekee namni jamaaniin taashoo maamaa saarii tokko jira. Taashoo maamaa saadii jechuun ijoollee beekeeti beektee beeku ijoollee beekiiti. Taashoo maamaa saadii kana jaarsa kana bishaan kana keessaa baatee ceesise jechuudha. Bishaan daakee kan jaarsi nyaatamee bishaan keessa gabbadee jechuudha. Shufeerii ture miti? Kan jaarsi lubbuu isaa jechuudha. Shufeerii. Nama kana dhagaa nama kana akka gaaqootti qabannee ajajaa keenya amma har'a yeroo ammaa kana keessa fudhannee ilaallee ammaa keessa illee seennu egaa namoonni yommuu isaa rakkinaanis bal'aas waaltaa suura jedhamee akka walitti dhaamuun sirriin nuti jaalalleen colataa tarsaasaan mucaa tokko jira dhugaa tokko rabbiin seesaa maaru taa'ee jedhu hin beekaka maali taa'een kun nama isaaf agargee ture. Baaboo gammadaa booji'ame hundumaa qabaa wajjin hundumaa qabaa inni ammallee wayyaanee tukkaamsitee amma jiraaf jiru isaan beekan innis kaasa wal duukaa wareegaa wal duukaa booji'amanii ukkaamsite hundumaan kun fi taa'een kun nama taa'een kun of ajjeese of dhahee of ajjeese gaafa guyyaa lama osoo rukutame digalee isa awwaalee jechuudha of dhahee lubbuu keessaa hin baane waaxanneetuma jennuu lubbuu keessaa ba'e as dhahee morma kan jala dhahee ofitti dhukaase beektaa osoo ba'ee of ajjeesee achirraa booda isaa dhannee awwaallee gaafa guyyaa lammaffaa dargi dhabdii keessa buqqa'ee gaarbaa keessa yaa'utti baanee suuraa akka murkutame gaafa quunnamtii hundi beektaa gaafa 89 gaafa addaan baane inni kaan geessanitti inni kaan maqasanitti inni kaan gara dundeetti inni kaan gara mandiittee ga'u ba'een immoo gara beekitti ol kaane namni wal quunnamtii hundi wal quunnamtii telefoonaa jechuudha. galateeffadha horii buli egaa bu'aa ba'iin hundumaa kana keessa dabartee har'a biyya Ameerikaa jirta akkam jireenya bosonaaf jireenya magaalaa addunyaa irraa guddaa wal barteetta? Ani jireenyi magaalaa anaa fi haaraa jireenya bosonaatti waan hin baree fi baay'ee ammallee ta'an waan fudhate qaamoo bar tokko gormatana jira waan jiru waan obsoo bullee qabu cillee soo hin qabu. Qalbiin kee waan baay'ee keessa daddabarte waan ta'eef duubatti deebinee waan baay'ee haasa'u miira keessa akka ta'e of hin buufneef jedheetiin gidduutti waa'ee magaalaa fida. Mee amma achuma gadi deebisa bara 1991 yeroo dargiin cabe sana gaa isa booda eessatti ramadamtee eessa turte? Okay, baay'ee gaaffii gaariidha. Gaafa dargiin kufee gaafa jalqabaan sii kaasa gaafa rukutame biraan sii kaasa gaafa asoosaan rukutamee cibiraa abdii bilisummaa kan jedhamu humna haaraatti ijaarame jechuudha. Humna haaraa cibiraa haaraa jechuudha. Cibiraa abdii bilisummaa kan jedhamu dargaggoo qofa jechuudha ijaaranii beeknuu jechuudha ijaaranii anammoo hakiima cibiraa saanaa godhanii obboleessa koo gajooni kan wajjin maladhe
achitti nagaa waliin namni wal biraa deemne jechuudha. Innillee gaama warra gammadaniiti. Isaanii eegaa biyyaa baaneeti beelma guutuu wal agarre mucaa boleessa kana jechuudha. Achitti egaa waan immoo wal gorsinee waan jirus waan ta'an badii dhabaa keetti waan fakkaatullee akkuma qabsoo deemtullee walitti himee egaa jedhi kan nagaattinne wal biraa deemne gaafa sana Cibraa Abdii Bilisummaa jedhamu haaraaf ijaarame. Kan ijaare Jaalle Daawud kanaa miilaan beelma guurraa kaanee begii Jimbilaatu hambee dhumne jechuudha. Jimbilaatu hambee dhumne achitti mana qorichaayyuu ijaarree hamma gommaa Galarbaatti hamma Gabaadhaa Finootti hamma Tarkootti hamma kunoo Jimbilaatu hambee qabatee hamma kunoo Shongeetti achitti mana qoricha sana kan hojjechaa ture kana jechuudha. Hamma Gabaa Arbiitti jechuudha. Uummata kana walaa ture jechuudha. Uummata beegi'an jechuudha. Achi kee ture achirraa atiituun achirruu Wayyaaneen nuti naqamte rukutteedhan. Gaafa Wayyaaneen naqamte rukutteedhan Cibraa Abdii Bilisummaa akkuma jirutti achirraa ka'aati dafa baammasirraan baati mandii seenaa amma dhidhisatti deeman jedhee jimoo kennan jechuudha jechuudha. Amma dhidhisaatti jechuudha. Inni warri karaa mandii jiranis warri karaa seefii kana warra sanqillaa jiranis hundumaaniyyuu achirraa akka bubbaatanii amma dhidhisatti deemtan Wayyaaneen naqamte rukuttee amma nutti gaddeemaatti waan ta'eef utuu isin dindiin galee akkatti galtan jedhanii jimoo kennan jechuudha beektee. Achi hin deemne ta'uu hin dandeenye utuu Baabboo Gambeel geenyee nuyi daabbosiin cee Baabboo Gambeel ga'ee. Egaa Baabboo Gambeel irraa sanatti kaanee egaa warra jiru sana geenyee warra jiru irraati egaa waan kun nutti himamee achi digaama turre egaa achirraati amma warra Wayyaanee wajjin loltu amma Dambilootti hin jedhanii Dambiloo geesse immoo isheen isin bira qabdi nuti amma dambi isin Dambiloo taftu jennaan immoo lakkii sana hojjennee warri karaa gidaamii jiran ijoolleen keenya warri karaa gidaamii jiran itti fufne achitti egaa qabsoo Dambiloo gaafa seene Wayyaanee gadi walitti dhukaafneerra. Wayyaanee gadi walitti dhukaafneerraa isaan irraa namni sadii immoo kamtu warra eegale magaalaa Moloo keessatti nurraa nama tokko madaa'ee achirraan egaa sana booda achumatti qabsoon dhaabbattee achumatti egaa dhaabbattee saafitiriin keessa mallattaa'ee achirraanii amma immoo jijjiirameen Dambilootti ture achirraa jijjiirameeni mandii dhufee jechuudha. Mandii dhufeetanii akkuma carraadhaan lola hamaa tokko jira Najjoo. Ati yeroo isaa hedduu fakkaata. Najjoo naannoo tulluu irratti lolli hamaan tokko ture. Kamaal kun na dhaggeeffadha waan si himaa. Mandiin jira gaafa sana eebbe maal hakiimoo qoso qomborii durii nu eegaa qoso qomborii durii nu ergaa jedhaan beektaa Kamaal kun Kamaal fa'i galaasaa jiru jaanima Kamaal fa'i beektee achirraa ani sakaan kana dubbachuun illee ta'u baachuu gubbaatti sana booda waan haasofna. Meegaa sana booda yeroo faca'insaa sana akkuma jettee Dambiloo turte achirraa ergii baatee manni hidhaas jira mana hidhaa eessatti galtee turte. Bara mana hidhaa akka salphaatiin seenne bara. Mana hidhaa erga nama hundumtuu nu biraa dhumatee hunduyyuu amma gaa ilaali lolli sun ta'ee maanni gara warra keetti lolli hamaan nurraa ta'ee ijoolleen nurraa wareegamtee ijoollee baay'ee nurraa wareegame kan nurraa badee anaa fi Tasfaayee Jijoo kanaa fi karaa Abdullaa tokko mucaa warra giittan tokko amma illee wareegame hin durii jedhu kootee duraan jedhan beektee mucaan suni karaa Abdullaa ana Tasfaayee Jijoo kanaa nama sadii taanee gara warkeetti haamne jechuudha beektee. Gara warkeessa harka lama bulleetu tommi urgin. Mucaan tokko jirti mucaanii haaraarree fuu gaadhifamtuun tokko Dambiloo keessaati seentee waraana utuu leenjisan fixatanii nuugaa buutee achi isiillee fudhannee dhannee gidaamii jimmaa tibbeetti gara warkeessaa baane uummatti siilaannee achirraa baanee egaa waraana barbaachaa nu nama sadii taanee anaa Tasfaayee Jijoo kanaa karaa Abdullaatii isaan kana wajjin utuu deemaa jirru egaa ijoollee madoollee agarre mallee waan sirrii mul'aa ammallee ijoollee madooftee maa namaa ciiftu argine jechuudha. Egaa waan qondaaltota keenya warra kaanii naasa'u isa kana boodaa somnaa akkana tokko kana gubbaa gadheessuun gaarii miti. Ijoolleen nama qondaallee keenya kun argee bira darben itti dhumnee qoricha harka jiru rasaa baqasee keessaa baasee madaa sana hodhee fi qorichaan harka jiru kennee fi
teeppii tokkoon baadhee deeme teeppii isaallee gurguree nama kanaaf tasaayijoo kana tasaayijoo gaafachuu dandeessa jira kun addunyaa mirgaa jira. Isaan kana kenneefi asuma taayoo haalli namicha kana gurbaa ijoolleen kun fooyya'uu baatte birrii kanaan immoo wannoo kana wal'aanaa inni teeppii miti laanne teeppii dhiifam teeppii miti iddoo birdireensii haaraa jira kan wannoon tokko birdireensii haaraa lama baadhee deemne lama kana fuudhee itti kennee yoo ijoollee mucaa kun mucaa warroo guduruuti mucaan akkas ta'e madaa'e birraa seeggata mucaa kana fuudhee isaatti kenneeni amma gaa birdireensii kana gurguraatii mucaa kanatti wal'aanaa wannoon nuti immoo gara lafa nu jirrutti gara waraana jirutti ergaa jedhee waan barbaadu gara biyyaatti ergaa gabii isaatti biyyaafadhaatti ergaa jedheen ummatti laannee bira dabarachuu tasaayijoo kana wajjiniin. Ummee kamaal faasita garabeetta kamaalii boru sichaawota garaachuu sicha warra waabootti. Ufeetanii kamaalii fi anaa fi kamaalii fi boruu kana immoo sichaawota wala garaachuu. Kamaal faa gachuu wala garree amma lolatti fuudhaaf kaanee gaafa lolatti fuunee deemnu immoo mucaan fartuun jiran kan amma Abiraam Sadiqaa fuudhe kun rukutamtee madooftee arrojii oduu jirti arrojii talee jiru kamaalii beeka mucaa kana intarrii raafachuun mala beektee mucaa kana amma mootittanii isee immoo wal'aanee qoricha kenninee fi bira dabaramnu nu jennu lakkee asirraan deebinaati isin as turaati isiitti deebinaa bobbaanee jedhanii jaaladaawwata wajjin bira darbaa jaaladaawwata kana wajjiniin jaaladaawwata wajjin bira darbanii gaafa isaan jedhanii okeedeen jiru catti biratti hafeen jatti qoricha kennee fi wal'aanee ammoo nan jedhu amma namatti deebi'u hin jiru nama nabe. Aman waduwwaadha. Amma waan godhu wallaalee ijoollee nama sadii jira mucaa mandii tokko jira ijoollee mucaa tokko jira isaan kana nama barbaade distii itti nyaannu gurguree distii itti moqannee nyaannu gurguree tanii ijoollee kana birrii kennee fi nama isaan geessuuf illee birrii kennee ijoollee mandeeti beektee isaan duukaa buuseen mucaa amma jaartii Abiraam Sadiqaa kana immoo dhaqee mana namaa kaa'een egaa anamma fiigootiif qabsoo iman deema hamma beegiitti deemee lafa waraanni keenya jiru argu yookaan namni keenya jiru argu ufeen deebiisii fuudhaas ture jedhee namatti amaanaa kenneen biraa deeme jechuudha. Yeroo biraa deemee akkas xiqqoo ture jedhu jaaladaawwata amma boodaan dhufan. Amma gaa jaaladaawwata biraa kamaal fa'aa qabaman namoonni duuba isaa hundi biraa deeman qabaman amma immoo jaaladaawwata fa'aa dhufan jechuudha naannoo keenya gaa. Amma dhufanii ana nawaamanii na utti naqu jaaladaawwata waan argee dubbisee achi jaaladaawwatu sila sochimaa waliin turreera waan ta'eef jittaa jira taadota hin seenne lakki taadota hin seennanii lakki amma gaa hin deeman amma yoo qopheera beektee amma immoo deebinee maal goona gaa mala barga deebinee immoo annee kubrii geenyu immoo Sudaaniin seenuu inni gaa haalli Sudaanii keessa jijjiirameera beektee achirraa booda immoo nama lama taanee ol deebinee jechuudha nama lama taanee biraa ol deebinee achitti gaafa nutti qabame gaa. Lafa itti qabame gaa achitti qabame gaa eega isaan biraa ol deebi'ee jedheen boodan qabamee taaddisoo seene gaa. Taaddisoo keessa seeneen baradhee bahe. Baradhee rotiin bahu immoo haalumti isaanuu isaan bara ituun ta'anii isaan duran bosona keessa ituun ta'anii isaan eegaan baradhee beenatti caalee jechuudha. Isaan boodan basan mallee haala tokko irratti ni jira gaa nama bosona seeneera gaa egasii akka man tokkotti bosona seeneera achirraa boodan mallee qabdinaayiti. Sana booda immoo akkaataan nageetti qabsoo barbaacha dirree ba'aas deemteetta waraana bilisummaa Oromootti makamteetta dha achittis. Yaa. Akkam ture achittoo? Isa immoo gaa achirraan gaa gaafa lubbuun dhagahuuni bahee Sudaan seene gaama. Sudaan seeneeni erga Sudaan naannoo 95 sagaltamii shaniin Sudaan namni deebi'ee Sudaan seenee achi Sudaanii kaambii turee kabaa gaadisaa jira bineensa isaa Oromollee wareegamee kabaa gaadisaa kun dhufee akka naam tokkotti gaa qabsuma akka nageetti galutti jechuudha gaa mootummaan Sudaanii dhoseeyama achi malee gara nama sagalee mana wada deettanee ammallee waraatti ijaara akka waraatti ijaaree gaadisaan keenya kabaa gaadisaa kanaa fi Naggasee Wageeti. Naggasee Wageeti jechuudha. Isaa waliin bobbaan jechuudha. Naggaseen ani akka akiima isaanis ta'ee akka ta'an Naggasees ta'een bobba'e garaa filloorra. Kabaan immoo olaanaa tolaanyee tokko fudhatee ammallee hin beeku isaan immoo qaama sagalii isaan immoo karaa gaarabaatti bobba'an jechuudha. Amma gaafa inni garjeeda seennu affilloo kana keessa seennu dubbii lafamma Naggaseetti wareegame kana lafa Naggaseetti wareegame kana waliin turre jechuudha.
ummati yommuu isaatti ummati yeroo sana sabboona baay'ee sabboona jechuudha. Achi booda gara gawoo qeebbeetti ol deemine yaaloo garee irraa kaanee jechuudha filoo garee irraa kaanee achi ol deeminatu deemnu ammallee isa tolletti dhumnaa naannoo dhaatii gubbaatti kabaa hojii walitti dhumnee amma gaa wayyaanee labsitee qotee bulaan keenya ijoollee nutti ka'ee lafitti keenya jiru waaqni jiru mataan nutti daraaree guyyaa waan dhugaa rabbiin sitti maaftamu bisingaa mataa murree dheerisaa akka jajjeessa duguggachaa boqqolloo ammisana boqqollooni namni muree boqqolloo muratee maasii keessa isa fuunee folloffachaa lafa taffee lemu hin qabu isallee cuffachaa akkanattiin hamma innee daabbos gubbaa nuti deemne jechuudha. Daabbos gubbaa gaafa geenyu immoo ammallee gaa dirreen egaa amma tokko nu banameera beektaa waan jedhu naannoo birma guuranatti egaa dirree wayii ijoollee gaambee tattas fidanii bananiiru naannoo takka tabii jala keessa beektee amma dhugaa dhunnee immoo yeroo nu dhunnee kan hundumaa keessa kunne yeroo dhunnee kaambii seenu ammallee deebi'aa bobbaa nu jechuudha amma waliin bobbaa amma eenyu waliin bobbaa sanbatoo waliin bobbaa sanbatoo waliin sanbatoo ijaa waraanaa keenyaa kamala baanyu useen nanyu toa wala turaan jedhu tokko moja ijaa waraanaa keenyaa ani immoo kiima isaaniiti ammallee isaa waliin bobbaa jechuudha. Isaan gaafa bobbaa isaa waliin immoo gaafa akkuma isaarra bobbaan immoo gaafa akka beektol baanu lolluutti baname dhukaasi. Dhukaasi nutti banamee hamma baatii lama guutuu utuu guyyaa tokko raasa tokko utuu dhukaasiin mooliin utuu qaama niqatiin utuu waa tokko waan bichaatti hin argin akkuma silfee jiri biqilaa yoo argine boqqolloo dheedhii bisingaa dheedhii waanuma argine nyaachaa ammallee uumee seesetti galachuu seesii naannoo sanqallaatti. Sanqallaatti gaafa akkasitti gaafa kan qaamni keenya rasaasa jedhu kun sanqallaatti gaafa gallu sanqallaani duraan beektaa waadaa seenti sanqallaan beektaa waadaan seeqee lafee waliin qabna nan barsu waan tokko sun gootu. Duraan lafee waliin qabnetti sanqallaan kun fuutee bisingaa keessa nu keessee achitti re'ee nutti fiddee re'eellee qalamee gaa har'a gaa ilaali gaa ji'a sadii guutuudha bar ammallee. Re'ee kana qalannee nuyi re'ee kana nyaanni raawwannee nama bakka bishaanii beeku sanqallaan beektaa mana bira waan qottu manarraa fagoo qotti beektee bakka bishaanii jirutti nu geessi achitti gaa waraanni kun boru qaama isaa dhiqatee harsa garfatu jedhee sanbatoon kun nu taasise jennaani namichi tokko achi fudhatee achi nu fuudhee lafa bishaan lafa dura fiiqotu basaakee gaafa keessi ol deebi'u wayyaanni utti marsee deetti namicha qabatteetti. Namicha qabattee lubbuudha baay'ee attuun gooree reediyoon qabu waan tokko hin jiru waan nutti maree nummoo waan hidhu bisingaa mataa cabsinee bisingaa mataa isaa baadhannee deemna achitti ciciinne nama buttaa saddeetaa jedhamu tokko ijoollee keessa guddatte ijoollee kusaayeeti tasfaa jedhamu kun mucaa shawaati ingarmu maqaan isaa irraan fadhi gurbaa tokko mucaa soosaati ijoollee kana wajjin magaa gareen tokko kaa'ee bisingaa kana matamaa wajjin kaa'achuu bariidha barii lafaati. Buttaa saddeetaa kuni abbaa sagalee waardiyyaadha. Abbaa sagaleetis. Tasfaayaan mucaa shawaati innis illee abbaa sagaleeti waliin ciimne. Baay'ee zarmuu diinuu waan isaan kun maqaan isaa abdumaa afaan keessa bade. Mucaa kana wajjin laastika tokko fadde jenna waan sirbi laastika tokko wal lafnee ciimne jechuudha mucaa isa isaa kana wajjin. Ani saantaa qofa fannifadheen taa'aa jira. Qawwee keetti of tirkisee saantaa walitti fannifadhee. Mucaan kun mura fa'aa jira na bira. Lafi gaa bireetti guuree bara. Egaa beektaa bosona keessa jirti egaa bosona laata egaa bosona keessa jira waan ta'eef waawuu shakkiiwwan nuun qabnu goota waardiyaan jechuudha. Namtichi kaleessa fidee bakka eda kan fidee bakka bishaan sun nu kaa'e suni yeroo nas ol deebi'u seemaatti maseetti waan ta'eef isa jara fidee fira beektee. Jara gaa fidee fu boombii bisee qabe boombii maan. Waardiyaan lama du'aniiru. Tasfaayee wareegameera. Buutota deddaa wareegameera. Isa wasanuu abbona yaadda. Wasanuu na bira ciisu kuni lafaa ka'e jechuudha. Yeroo lafaa ka'u rukutte achumatti du'e inni. Anachi kee raaqaa tokko keessa bade. Raaqaa beektuuni raaqaa? Raaqaa jala keessa bade jechuudha. Namni lama mootuu fiiganii rukutaman nama shantu du'e gaafa nu biratti nama naggarsiidhan tokko. Raaqaa jalan badee isheen jara duukaa fiigaa turtee fiigaa dabartee yoo isheen dabartuu naan fiiguu ta'u duuba deebi'e jechuudha.
namicha gaadhaan tokkummaa Awustiraaliyaa jira. Mucaa barataadha. Innillee kojuun jee innis akkuma hubannoo keessa jira walitti baane. Isgaara hin jirtaa'ee jira. Atoo jirtaa jiree keessattuu hin deemna. Inni akka biraatti fudhate akka nama inni beetul deemnaa lakkee beetul deemuu dide jechuudha. Didee jechuutu deemu sanqillaa gamaticha inni gama goojjamu. Sanqillaa gama goojjamti seennee achirraa ni gaanii dhaabbatee illee nama achirraa ergeen barbaadee ammallee achi ijoolleen qaba qofteenna achirra deebinee kaambeetti deebinee achi gaatuma kaambii seenutu gaa ammallee haalli kaambii keessaas ta'e waan jireenya bara qabsoo keessatti jiraattee na barsiin teessisu beekte kamii ta'e isuma sirduun teessu bara sumameen Eertiraa seeni ammallee Eertiraa seeni anaa TV na qabate anaanis waa ga'e TV na qabatee TV dhukkubsadhee amma gaafan TV dhukkubsadhee naalaa hoteelii Eertiraa keessa naalaa hoteelii gaafan galu shantan kun jiramma asitti fi qoricha fitadhuun jala lakkii na fuun jireen hunduu amalee jaalawwan qobraan nama 32 gaafachi kaane nama 32 jechuudha namni dhiirraa ka'e asitti fi qoricha TV fitadhu malee saa hin deemtu na jenna lakkiin jedheen amma nama fite qoricha TV fitadhu fitachuu baadhuun ani jaalawwan qobraan hafu ini man deemaan jira jechuudha achi baaree gubbaa halkan 12 guyyaa 12 deemnee achitti gaa qorichallee daanii kutee nama balaqqabsiise dhiigaa achi dhufee Sumaaliyaan seene jechuudha. Akkasitti gaa Sumaaliyaan achitti dhufe gaa gara biraa. Egaa sagaa baa'oo dhufe gara baa'ootti dhufe yoo si taasise isa kana dhiise gaa inni isa kana haasa'uu hin dandeenyu dhiisu waan. Inni seenaa mataa isaa qaba. Egaa obbo Biraanuu akkuma hin jedhe qabsoo kana keessa yeroo dheeraaf turte bu'aa bayii baay'ee keessa dabarte. Dirree dhiyaarraa Sudaanii galtee gara Eertiraa deemtee Somaaliyaa keessa dhaquudhaan dirree ba'aa keessas qabsoo kana keessa umurii kee ol achumatti fixxe jechuun ni danda'ama. Seenaa kana hundumaa yoo dubbanne guyyaan illee nun ga'u. Garuu hamma tokko qabsaa'onni bilisummaa Oromoo maal keessa darbanii har'a jiru aarsaa isin kaffaltan maali har'a immoo iyyaafatamaa jirtu hammam namni quba isin qabaa. Hedduun keenya kan tarkaanfannee kan dhufne dafqa keessan dhiiga keessan gadda cobeen as jirra. Ani immoo kana oolmaan narra jiraan si dubbisa. Seenaa hundumaa isaa dubbanne hin fidnu garuu gara fuula duraattis immoo yeroo yerootti dubbachuu dandeenya. Qabsoon kun eessa ga'ee har'a qabsoo itti qoosamu duwwaa osoo hin taane aarsaa meeqa akkasiin itti kaffaltan bu'aa bayiitti keessa dabarte maanguddoolee har'a maqaan isaanii xuraa'u kun waan baay'ee keessa darbanii jiru. Har'a garuu sababii Oromummaa kana siin ga'aniin maqaan isaanii badaa jira. Waan hedduu jira yoo dubbanne waan baay'ee dubbanna. Mee qabsoo kana keessatti akkuma nama siin jedhe qabsoo dheeraa kana keessatti yeroo hamtuu kana keessatti jaallansi biraa wareegaman kan maqaan isaanii hin dhaamne kan yeroo hundumaa fuul sammuu kee keessaa hin banne jira. Haa heddummaatan malee hedduu kana keessa immoo kan si keessaa hin bannetu jira. Mee warra kana keessaa nama hammuma dandeesse maqaa nuu dhooftee jaalli Laggasaa Wagiilleetis waliin turtee qabsaa'aa turte waliin itti aanaa isaan ture jettee hakiima turtes hedduutu jira. Mee warra maqaan isaanii hin dhaamnetu immoo jira baay'een. Tu maqaa isaanii naa dhodhooftee baay'een si galateeffadha. Gara koomisiin akkuma jettee jaalala waliin turre yoo nimee jaalala waliin turre boy himee bituu hin danda'u warra akka dirba isaaba warra akka gaamee maqaa isaanii hin beeku warra akka muraddina maribaa harban seenaa isaanii dha'ee maqaa isaa dha'aa jiru hin jiru isaan ni jaallan keessa gadaasa beekamaa maqaa isaa dha'aa jiru hin jiru waraakuu lanii qalbeessaa fa'a kullanii qalbeessaa mucaa gurbaarraa qabsoo keetti biratti wareegamtu wayyoo wayyootu hedduu gale
obboleessi koo gajoo girmaa'ee qabsoo argeetti wareegame beektee galaanaa foollee eenyuun isa goobanaan Dassaalee kan jedhamu amaanaa kan jedhamu eenyuun siriisa boon eenyuun siriisa jaallamoottu nakkufa ati kufin nakkufa ati kufin ati darbina darbaatu waliin jennu Usmaana wayyeessaa nama akka qorkeen beekta qorkee burkariin maqaan isaa burkee buramaan eenyuun siriisa maqaan isaanii jaallama qabu walii bareegamne jaallama walii qabsoo godhaa ture eenyu maqaan isaanii eenyu namarra seenaa isaanii taraa tokkotti nama akka jiru jiru ara garuu qabsoon waan jedhanitti mun qabu bireessa keessa ijoollee absaa biyyanaa kan jedhamu cadurbaa tokko nama utuu nutti dhukaasu har'a namni maqaa seedhaa jiru keessattuu karaa dhiyaa kana beektaa seenaa qabsaa'ota wareegamanii qabsoota du'a saree ta'e bara dhugaan siima yoo dhuga dubbachuu ta'e qabsaa'onni karaa dhiyaa wareegamte namni seenaa see himaa jiru beekte absaa biyyanaa mucaa durbaatu utuu loltuun dargii biiqeen nuti kaaftuu walitti mul'ata qabde har'a maqaa seedhaa jiru bara dhugaan sitti maa dhiigale Muralina badi nama loltuu abidda garaa abiddaa dhiira garaa muratte boo dhiira natu du'a malee ati duutu jettu eegale dhiira garaa natu du'a malee ati duutu jettu har'a namni seenaa seedhaa jiru jiru gubbaatti warra seenaa warra waggaa meeqa bara meeqa maqaadhaa jiru warra bara meeqaa keessa eegale keessattuu karaa dhiyaa keessumattuu karaa dhiyaa wannu dhiyaa dhugaa si himuudhaan ijoolleen gara eenyuun sitti eenyuun isa bara namatu wareegamee anatu wareegama ati beeknatu natu beela akkasiin jedhu ijoollee hedduun eenyuun eenyuun si dhiisame annu si himu qabu bara kadir baay'eessaa fa'a dhugaan si hima kadir baay'eessaa fa'a gaammi baay'ee mucaa tokko mucaa akka koombaasitti dhimmatti baana koombaasitti nama akkasiifatuun biraa wareegame jechuudha har'a garuu namni seenaan isaanii barreeffamee hin jiru har'a muttumaa jiru hin jiru eenyu kan maqaa seera eenyuun dhiisu bulesaki ana wantoota rabbii waaqayyoon koo tolee ati dhugaa wannoona baasee asin nagee malee takkaa ilma eegan gaafa qabsoo kana seenee haftaamu har'is waaqa gaafisuun waaqa eegan gaafa qabsoo kana seenee garaa mana keenya bee qabsoo kana seenee waa'ee seenaa kootii baradhe kaambii duubeelee taa'ee guyyaa lama qofa yeroo lama qofan barnootaaf gaddee beechuudha ansiin hima har'a kormee diqqaa gurraan dhaga'uu danda'a waa'ee koos waa'ee isaas hin jiraan lubbuudhaan bulchiinsa immoo sanaa kormee diqqaati beekte yeroo lama qofan kaambii duubeetti deeme barnootaaf adda waraanaan ture adda waraana jira barnoota fayyaa baradhee adda waraanaa koos ilmaa fidhadhee adda waraanaa tola rabbii waaqayyoon koo lubbuu koo wanaan naga'ee atuun badin jedhee kana dubbachuu fedhe naga'ee waaqayyo malee jireenya koo ijaarrachuu miti ijoollee arguu miti jireenya koo ijaarra Ameerikaa arguu miti Ameerikaa jechuun eegan dhufee Keeniyaa seenee waa'ee Ameerikaa dhaga'e. Gaafan achirraa ayyama adda bilisummaa Oromoo gaafadhee ba'es. Gaafan adda bilisummaa Oromoo iyyama Somaaliyaa irraa gaafadhee achirraa deemisi. Karaa qabsoon jirtuun deemee dhaqee qabsoo godhaan jedhe malee dhaqeen fuudhee yookaan immoo rifuujii seen Ameerikaa dhufe jedheen isaanii kan waaqayyoon irraa argu. Kan waaqayyoon kun irraa argu dhugaan siima. Siigale. Kana garuu qabsoo adda bilisummaa Oromoo deebitee feesbuuk irratti deebiteetu seenaa aftaan uummanaa siyaasee fudhachuu danda'u beekte haasawwan fudhachuu hin dandeenye jaalleewwan hedduu har'a eenyu ammatti Ashaa beektaa hin beektu Kulumii Qalbeessaa beektaa hin beektu akkatti wareegaman beektaa hin beektu eenyu ijoollee hin fudhachuu hin danda'u bara warra akkasitti dhaqee ati anuu an mataan koo shaanxaa qorichaa baadhee abbaa beete gaafadhu yoo subatti koo daawwati isaa gaafadhu siimuu danda'a shaanxaa qorichaa baadhee bu'aa isaa dhaqee qabuu lafa qabuu irraa fuudhee yookaan reeffa isaa bataa ture bu'aa bulba deebiin takkaayyuu jedhee gaafa lolli argamtu ana dura bu'a yeroo hundaa dhugaa siimuudhaaf ana dubaatu gadi jaalawwan qabsoo har'a qabsoon 91tti gadi tafte buleessa keessa
sagaltamii tokko gadi qabsoon sagaltamii tokko ol hin jiru kanas 87 kaafne 87 kaafne 87 gaafa wal gahii waajaa qarraa kaafne akka kun mudatu warra wal'aattu waa tokko beekne haasaa turre jechuudha. Akkuma ta'u siinima tokkoon dhugaan siima waan wal gahii waajaa qarraa soofne waan dhaabin murtine gubbaatti dhiyeesse waan nu gaafannee nu deebise waan nu mudate eessa eega nu mudate waramoo gaaffiin inni isaan nu deebise inni gaaffii nu gaafannee nu deebise abbaan caalaa jira nu gaafa sana deebise nu deebises har'a nama akka jaalataa garbalaati nama akka jaalataa garbaa nama akka Hussein Tolaafa nama kunoo Gabbisaafa ijoollee karaa baatti wareegamte diimaa nu goobiraa si gadi jaalileen cuharraa asitti salphatee yoo ta'utu naanaa waliin burii haa ture bar anaa waliin burii qotee haja ture anaa waliin qoraa cabsee abidda qaamachaa ture daawwati ibsaarra nama har'a sadarkaa nama tokkotti gara sabba jiru kana anaa waliin keessu 95 keessa 91 92 keessa anaa waliin ana jira an sobu harka nu gaafa gati da birina badini garu tola waaqayyo fide waaqayyo ko amane kesana kaabale daawati sara utti dalu yeroo namni waan barbaade gettu kan yeroo namni Facebook irratti baari waan barbaade jiran kana annatti dhagaamtu ishee gaafa nu waliin turre dhagaamatu ishee namni kuni tokkoffaa seenaa namni kun qabu sobni hiriyooti isaa nam saddeet biraa nyaatamee inni biraa dhumetu inni mataan isaa har'a afee qabsoo kan ajjaasaa jira bar keessatti salphate eegale gaafa nama hidhaati ba'ee dhufe gaafa nama hidhaati ba'ee ana kan dhaqee dirree kusaa gubbatti simate timboo baate dhufe akka nama naggaadee timboo baate timboo naggaasaa kumsaa wajjiniin timboo baatee gad dhufe jechuudha wallaallee nuyyuu wallaallee egaa beenu namni itti jiru beekte eegale timboo baatee ana namni gara kusaa gubbaatti tokko ana ijoollee musa turte keessa jechuudha beekte nama akka Dassaalee fa'aa nama Dassaalee keessattuu mucaa ayi inni fitu nanu amaanaa kan jedhamu mucaa tokko fa'aa Nuuressaa kan jedhamu tokko fa'aa namoota kana eeggannee isaanii keessattuu keessumattuu dhugaasii maaftamu waraana karaa dhiyaa namni seenaa isaanii galmeessa qabe jiru bar kana bar kan waraanni karaa dhiyaa akka nama tokko wannoon kaasuun haftee fageettaa mana kan jiru eeyyoo jira hin jiru Dassaalee nyaata amma abduu hundumaa kan ammasii jedhu qofaa Siraaj facaafaa jira andi ani beekun obboleessa almaadii facaafaa jiru tokko wajjin kan baratu wareegam abbaa sagalii gootu ture musan duraan inni faan jechuudha. Igale anne inni fitu hin da'u bojjaa deemni bira wareegam kan awwaalan garuu baadara buune bira bare beekta. Ana obboleessa koo dabalatee jechuudha. Anis obboleessa koo warra irraa adda miti beektee kana akkuma kan obboleessa koo sun ammoo sin beekteen kan ijoollee keessattuu ijoollee durba har'a seenaan seedhiyaa gubbaatti wareegamte har'a seenaan see amma nam tokkottu sadarkaan wanti tokkottu nama maqaasee dha'aa jiru bar namni diicharii isaa jaalalli keessaa gadaa jaalalli abbayee caalii guutuu caalii abbaa booraa qajeelaa namni maqaa isaanii dha'aa jiru warra kuroo gonoota olaanaa warra kaan dhiisi warra kuroo gonoota olaanaa namni maqaa isaanii footoo isaaniillee kaasee Facebook irratti agarsiisaa jiru bar Really? Sini buram nama ka Solomon gasmuba. An enu menu jete menu ni zamena nagay. Anu tora rabbi takka ugasit rabbil mo koran kain takka gafan yarra ka Somalia ra ka Kenya senes waye bi Amerika seru takka ju garakoti ya dembe ku rabbi ilmoo miti bar qabsoon bakkaatti lubbuu koo of kennuu malee waan bira tokko qabu garuu waaqanna fidees na kaa'e waaqayyotuun fidees na kaa'e har'a garuu qabsoon deebite kan qoosaa taate lafeen jaalle warri gamtan hiriyaan koo kan yookaan yeroo seetti gammaddee yookaan seetti taphatu irratti sirbitu yeroo seetti immoo jaallatu of dabarsitee lubbu jijjiirraa hin qabne kan waa tokko ofirraa hin qabne kan abdii hin qabne kan illee uffattee qaama seetti gammachuu hin qabne kan nyaattee illee garaa see guuttattee hin beekne kan uffatti kophee miidhagina kan beelaaf dheebuu wal oofsine
nabra warra eegamtitu ani mudu fi namatti dhaga bara seenaa birtaa'u ana nama ta'u ana fakkaan nu akka warri fidee gubbata watti fakkaata bar eegale qabsaawaan ni kufaa qabsoon itti fufa irraanfachuun qabnu hogguu haa yaadannu haa wal yaadachiifnu namuu haa qabannu waan ammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qamuun qabne sammuu keenya keessaa kana qamuun qabne sammuu keenya keessaa gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyafiif kennan kennaa daaddaan qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraan qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraan qabne warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare lubbuu deebiin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warri ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan tokko lamaa miti hunda yaamneen fidnu kan fakkiif kakaafnee kan galmeef haa dhiifnu. Egaa waan baay'ee keessa darbareera as ga'uun keessatis waaqayyoon akkatti kana dubbattuu fi akkati dhugaa isaanii baatuu fi dhiifama duddubattiin si deddeebise waan hedduu sagantaa keenya nan goolaba guyyaa biraa sagantaa biraa wal agarra mee dhaamsa uummata oromootiif qabdu akkasumas haala qabsoo duriif ammaa kana wal cinaa qabdee ilaaltee waan irraa nu jettus yoo jiraate ergaa qeerroo biyya keessaa uummata oromoo diaasporaa keessaa dabarsitus yoo jiraate sirraan fudhadha. Okay, ani uummata oromoo biyya keessaa uummata oromoo biyya alaas ta'e hundumaa wanti ni dhaamuu barbaadu wanni qabsoo addunyaa gubbaa qabsaa'ota addunyaa kana gubbaa hin geenye waan qabsoo uummata oromoo dhaga'e hin jiru hin geenye hin jiru. Daddaaqamuun jeeqamuun kufuun ka'uun waanuma qabsoo qabdudha. Warra biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kana qabatee jiru kun mataan isaanii iyyuu jejjeeqama hedduu gahee warbanii qabsaa'ota warra isaan kan dhaabe bu'uuresse ajjeesanii ofi bakka sana bu'anii as ga'an jechuudha. Eertiraan mataan ishee warra ollaa kanaatiin bu'aa cittee jirtu kun mataan ishee iyyuu warra qabsoo kana bu'uuresse miti. Warri qabsoo kana bu'uuresse ammallee bosonuma keessa jiru. Ammallee akkuma hin lolaa jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo addunyaa irraa haaraa miti. Dhuguma uummanni kun inni ala keessa waa meeqa haasa'u waa meeqa darbatu jecha hin taane darbatu kuni qabsoo bilisummaa Oromoo jibbee miti yookaan immoo qabsaa jibbee miti maal qabsoon dheeratteedha. Qabsoon maaliif dheerattee maaliif akkas taateedha. Kan immoo kan godhe maali jennee dhugduuba deemnee ilaalle obsa dhabuun waan tokko bakka ejjinnoo tokko dhabuun qabsoo kaa dheeressee jechuudha. Qabsoo dheeressuun immoo namoota hedduu walitti naqachuu. Lammaffaa ani uummata Oromoo biyya keessatti wanti dhaamu qabsoo adda bilisummaa Oromoo bakkuma sana jiran mallee taanaan. Waan adda bilisummaa Oromoodhaati irraa abdii gootanii kan waan biraatti yaadatu hin taane adda bilisummaa Oromoo malee abduma keenya abduma keessanii jechuudha. Warra biyya laa kana ta'anii Facebook irrattis waan irratti haasaanii yookaan adda bilisummaa Oromoo facaasuufis hamaafis ta'e tolaafis ta'e waa meeqa yaadan kun immoo adda bilisummaa Oromoo dhiiga ilmaan Oromootiin dhaabbate waan ta'eef hin socho'ullee hin daddaaqamullee. Ishee kana jala murreetti himnaa jechuudha. Utuu adda bilisummaa Oromoon ni bada hin daaqama ta'e gaafa shiftaan Sumaaleedhaa bahaa keessatti ittaanaa Ibreetii fi waliigala isaanii waggoota olaanaa fixe badaa jechuudha. Gaafa dhiyatti waggoota olaanoo jedhamu summiidhaan fixe
isaan keessa namni tokkotti nama jaalle daawwatarra waggu qabsoo kana yoonaan ga'aa jiru kun hafe badaa jechuudha. Kanayyuu hin banne isaanii. Nuti immoo wal balleessuu hin dandeenyu. Abalochi bahee qabsoo dhaabee achi balochi bahee qabsoo uumee abaluu waan biraa dhaabee haa dhaabu. Inni samaaf hin dhaabne ta'a. Tarii isaaf karaa kanaan baasinna uummaticha Oromoo karaa kanaan waa tokko gochuu qabnaa. Haa ta'u Oromoon waan tokko furmaatiin fida uummata Oromootiif jedhee dhaabe jechuu qabna. Garuu waan badiin jirtu achi bahanii olola warratti oofuurra achi bahanii gara amantiitiif gara gandaatiin oofuurra uummata Oromootiif kanatu furmaata jennee furmaata tokko gochuu qabna kana irratti wal hubannee akkasatti qabsoon kun deemtu akkasatti qabsoon kun fuulduratti deemtee waa tokko taatu yookaan ijaaramtee gara waan tokko geenyu gochuun barbaachisaadha jedhetan dhaamaa jechuudha uummata kanaaf. Lammaffaa qubee uummata Oromoo dhageessee hin beeku qubeen afaan Oromoodhaa waan biratti jijjiiramtee jirti jechuudha. Warri immoo adda bilisummaa Oromoo jala dhokatee achi waa meeqa dalagaa dhufee achi waa meeqa dalagaa ture dhufee as deebi'ee immoo dhufee adda bilisummaa Oromoo jala dhokatee maqaa jaallawwan qabsoo nakee turan namoota umurii isaaniitti fixatan namoota maatii malee jaartii malee ijoollee malee hafan namoota mootummaatti qaba ijoollee qabanii irraa adda bahanii bakka adda addaa dirqamaa bakka uummata Oromoo jecha utuu hin hatin utuu waan godhin utuu barnootas gahaa qabaatanii utuu akka barbaadu jiraachuu danda'anii danta mataa isaanii gatanii har'a umuriin isaanii keessatti illoome gattattee isaanii dhaabbattee immoo har'a waa meeqa uumtu kunis isaan hin baasu kan fayyadu duukaa godhu goruu qabu. Qubee adda bilisummaa qubee uummanni Oromoo maqaa isaa yookaan abbaa koosa jedhu kana fuutee laa gochuuni kuni ergaa diinaati. Ishee kana uummanni Oromoo ofirratti beekuu qaba. Ishee kana qubee jeereeshinii jedhamtu ofirratti beekuu qabdi. Laa waan jedhamu hin jiru. Haa yoo jenne ani afaan koo afaan abbaa kootiin haa jedheen baradhe harmee koollee haa jedheen baradhe jechuudha. Warra arabaa fudhadhu qubee arabaa kana fudhatteen adeemsa subaan dhufattee baratti abuureetti ummiyeetti beettee warra arabaallee maqaa warra addaa gochuu gooti beettee inni kun nun baasu kun ergaa diinaati uummanni Oromoo kana hubachuu qaba. Warri biyya alaas warri biyya keessa jirtanis ijoolleen jenereeshinii nama barachuuf deemaa jirtu kunis qubee kana waa'ee jijjiirama afaanii kana gubbaatti wanta haaraan yoo barbaachisaa ta'e yoo beekumsa koon beesettee asii adda bilisummaa fi dhokattee waa meeqa uumuu barbaadde kun akka ijoollee dheengadda makiinaa uumtee roobootii uumtee herrega addaatiin uumtee achi as baa jirtu sana bira dhaabbattee waan biraa uumtu kun qubee namni jaalleewwan meeqa irratti wareegamanii warri namoonni gurguddaan meeqa irratti wareegamanii har'a baasanii asiin ga'anii uummata Oromoo bira ga'an kana haaraa gootee achi abbaaftee uummata Oromoo booddeetti deebisaa jirti jechuudha. Uummanni Oromoo kanaan gowwoomee booddeetti sin deebi'u. Kun waanuma haaraa wargee hin beekne arge uummaticha Oromoodha. Hin argu yoo fudhatu jechuudha. Kana ishee kana warra kun gargooran muraa dhaabbatanii uummanni Oromoo biyya keessaas uummanni Oromoo biyya alaa jiru kunis ishee kana hubatee akka walirratti kaawwannoo godhee irraa dhaabbatuun barbaada. Lammaffaa dhaamsiin hin qabu jaalawwan qabsoon dheerattus itti galli keenya itti bahee keenya adduma bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun immoo kutaas miti, naannoos miti, daawwateessaas miti. Waan hubachuu qabnu rakkoo qabsoon kun dheerattis walitti nu buusaa jira. Dheerina qabsoo kanaatu walitti nu buusaa jira. Rakkoo kanaaf furmaatti barbaanne jaarsolii yommuu itti dadhaban kan ammoo abbaan fedhe jaalleemtoos ta'e jaalle galaas ta'e maqaasii dhaawwan baay'ee hanqifamnaa godhaati jaadaawwatinis ta'e qabsoon kun turteetti atis gootee murkaan geesseetta murkaa nutti kenniiti ittiin bakkaan ga'uu dandeenya atillee qabsoo kana kan uumate kan siduraatu uume dhaloota nu boodaa dhaloota siduraarraatu fudhattee nu biraan geesseettaati immoo bakka dhuubaa taa'e kabajaadhaan taa'e si qabanya harkaaf yeroo qabsoo bakkaan ga'uu qabna teekinooloojii biraati wajjiniin tokko. Adda bilisummaa Oromoo hin badaa hin burjaajine warra jedhe immoo soba abjuudha. Adda bilisummaa Oromoo feesbuuk irraa miti. Baatokee irraas miti. Laaptaappii irraas miti. Miidiyaa irraas miti. Adda bilisummaa Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo hedduutti wareegame waan ta'eef siidaadhaan siidaa dhagaa achirraa hin socho'u. Yoo biyyi uummanni Oromoo bade adda bilisummaa Oromoo badaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo diigame adda bilisummaa Oromoo diigamaa jechuudha. Waa'ee amantiitti yoo deebine ani Oromoodha amantiin nan tamataa kootiiti. An Oromoo kootiin dhaladhee
Oromummaan dhiiga kooti eessa hoo naqe faranjiin ta'uu eessa hoo naqes an Oromoodhuma amantii eega dhaladhee lafaa kaayetan eega dhaladhee lafaa kaayee abbaan koollee islaama ta'an hin barbaadu islaama hojjetan antu kiristaana ta'a abbaan koommoo kiristaana hin barbaadu immoo antu islaama ta'a jedhe kun fedhii godhe natu fitti bile malee amantiin na waliin dhalanne nuti Oromoodha Oromoo gubbaatti bobbaanuu jeen dhaamaatu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo keessummaan koo haga hammaa waliin turre obbo Biraanuu Girmaayeeti. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti waggaa dheeraaf ture bu'aa bahii hedduu keessa dabarseera. Sagantaa guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwannaa obbo Biraanuu hedduun si galateeffadha. Gara fuula duraattis waluma bira jirra waan baay'ee sirraa barannaa horii bulii ulfaadhu nagaan nu jiraadhu. Aje nagatti siga nagata fayyaa waan afeertee fi galatoon fayyaa ta'ii jiraadhu ijoollee kee wajjinii maatii kee wajjinii maqaa uummata Oromootiin maqaa kee shawootiin galatoon nagaatti. Keessumaa filattee goota Oromoo nyaattee yaabiyyee Wallaggaatti nambistee abbishee garbaa nyaattee yaabiyyee Shawaatti sinambistee Taaddasaa Birruu nyaattee yaabiyyee Harargeetti nambistee Lamoo Qilxuu nyaattee yaabiyyee Baaleetti sinambistee Waaqoo Guutuufaa nyaattee yaabiyyee Seenaa keessan dagannaan jiraannu du'aa gadii kan otoo jiru gowwaan itti iyyee ilaayaa lammii koo goota ofii gaafa jiru aarsu gaafa du'e faarsu nomaa qoodan qabdu ilaayaa saba koo otoo lubbuun jiru qananii si lakkii egaa goota qabdu yoo goonni jiraate bilisummaan qabdu. Oromoo irraafanin ka'u jennaare badanii hin galu jennaare kan du'e gala kan eegnaare goota ofii isa qeerroo dhugaaf kaasu isa du'eef gumaa baasu goota gaaddisa lammii gaachana sabaa goota nabdan qaba goota gaaddisa lammii gaachana sabaa qeerroo nabdan qaba. Halotti kuusaa waraabu biyyanitti yuusaa kabajan qabu seenaan galmeessu sodaa lubbuutiif dhiira raanneessu kabajan qabu seenaan galmeessu sodaa lubbuutiif dhiira raanneessu qeerroo raanneessanii dheessinaan boru hamii taati qeerroo jabeeffanna itti qamaan tika kanniisaati isa dhufuuf jabeeffan kan darbee dhiisaati. Isa dhufuuf jabeeffan kan darbee dhiisaati. Irraafanin ka'u jennaare badanii hin galu jennaare kan du'e gala kan eegnaare goota ofii isa qeerroo dhugaaf kaasu isa du'eef gumaa baasu goota gaaddisa lammii gaachana sabaa goota nabdan qaba goota gaaddisa lammii gaachana sabaa qeerroo nabdan qaba.
boodatti sanyaatu kabaja qaba seenaan balleessu sodaa lubbuuti dhiirarraa deessu kabaja qaba seenaan balleessu sodaa lubbuuti dhiirarraa deessu qeerroorraa deessanii dheessinaan borfamii taati qeerroo jabeeffannaa dhuqamaantu takkanniisaati isa dhufuu wal jabeeffannu kan darbee dhiisaati isa dhufuu wal jabeeffannu kan darbee dhiisaati isa dhufuu wal jabeeffannu kan darbee dhiisaati isa dhufuu wal jabeeffannu kan darbee dhiisaati. Show.